አንድነታችን ጉረማይሌ ለውበት ሚስጥር ነው ምሳሌ እርጉ ልጆቼ የምትለን ሀገር ለችን። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። akkam nagaa maayiki barreeffamni kiyya hin bareeda gaayis. bareeda maal jette? nagaa qabda? nagaan qaba. nagaa qabda anje maayiki nagaan qaban dhageessu dhaga'amu namaatu siraan ta'u walee bara si dubbisuudhaaf ka carraa kana naalachuudhaaf dura galatoomni ayyee waan akkasii ani nu jiraadhu jechuun si hin barbaade jechuudha. okay ayyee galatoomishi abshir okay mee namni waliistanii jira በቃ ነገር ስጋፈችው ምናምን አስመጀር ነጋፈት አለ ወር ለስተን ጀርተን ተገፈዳ ስሪት ወላለ ገኙ ያሰባ እናማ ወሊሱ ደንደሰን አይ ወሊሱ ሚቲ ነገር ስጋፈችው አዘለ ነገር አነጋን ቀባ ፈያን ቀባ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አትስ ነገር ቀብዳ ወሊሱ ቆፋፍ ለኩምስ ተቆጡ ለኩምስ ተቆጡ ኩላ ወሊሱዳፍ yogaru kan ወልስ ነው ዳግመ ከነሰኝ ኦኬ ነገር ያለው ካለበለዛ ግን ይሁ እኔ ምን ዝለ ይቻላል ካለበለዛ ሹት ሲንጎላ ይቹ ማንን ከነሰኝ እና ይወልሲ እሺ ኦ በሸነና ያቹ ቀምናማ شرفتني كروك أنا ما أنا ما إبغى شنين تسني إبسا استغفر الله العظيم يو ولي سو إفتيو بربانو دي نما سلكي حاسس كيسة سيني ما جيتشود والله العظيم كانت رقصتك وتعرف ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم؟ بجالة؟ كويس نجا. ما كان نجا تحت. قلتهم. موسيقى يوم بعد جالة. كورا كذا هذا بس وقعتك وقعت دخل بس يقول لك. سيدي بسنجرا. أكيد أما سيدي بسي. سيدي بسي. اوكي نجا ياري نجا أيه سيجا جرولي سي فيديو بعدين مو كم تقول أما في شيء ترى بتانية في شيء إنني راجع سيرة ماني كيا تبصي بتانية قال سيرة ماني كيا أنت أول لا يعني جرا فينا بكريبا جرا موسيقى بربادا مكمل فيديو ما بنعمل بيجامل كده أنا بايس جالتي فيديو مني بيتي بولي سيفري أنا بري ساني فيبر no ya jara kuya berarti berara aku nggak mau makan tuh Lisa ولي سشي أكو مدرسة جا ولي سرا كونجو aku tuh tuh Lisa إيه لازم نروح الكريم يا رب نقعد كده tambo jechuun akka baaleetitti illee saala nuti itti yaa rabbi maa irratti tamboo baddee maal wayde yoo akka baaleetitti tamboo jechuun saala tamboo baddee maal wayde araatuni halo nagetti wakush nana
hinaafti obboleessi kiyya waan taateef nagaa. Akka baay'eetti jechamaa fi bara tamboon baddee maal dhuydi araatti ganama deebi'ee galgala deebi'ee fakkaatee maraattu fedhu san sirbadee akka baay'eetti yoo tamboo jechuun saala cimaa dhiifama biraa sirbaa. Biratti harargillee akkas ishee wallisi wallee biraan. Deeku waa isa fadha warra balkaa. Maaliif saalfattuu? Hin beeku yaani hin jiraami akkanumatti immoo. Maal ta'e mucaan? Maal taate gurbaa? Nagaadha. Wallee Makoo shi dhaggeeffadhu maashi. Tamboon baddee maal dhuydi araaddu ni beeka. Sun ammoo saala waan ta'eef ka biraa ammoo jechuun jiraami. Akkanumatti. Okay, wallee biraan beektu? Wallee biraa maafi qabadhee yaadadhu. Maafi qabadhee yaadadhu. Anka yaadatu ta'een silee wallee ka biraa yoo beeku rakkoon hin jiru. Yaani haga yoo yaadatti laazima bu'a. Ati amma jette sun walleedha silaa. Walleedha yaani akka baay'eetti namni yoo saalfatame akka lugaatitti namni yoo saalfata waan ta'eef amma mucaan tokko saayiba kiyya ka baay'eetti kanaaf olfaa jira warra bakka ba. Tamboon baddee maal dhuydi araadha jechuun akka baay'eetti tamboon saala saniif makuu. Nu biratti illee akkasuma bara. Salami. Asitti ammoo salami. Tamboo jechuun asitti ammoo tanamni tumbaa qaba bokkoo jala kaatu san. Akka baay'eetti ammoo saala saniif jechuun nu dabbare. Tamboon baddee maal dhuydi araadha achitti xiqqoo achi nu dabbare. Maal jettaati yaada kanarratti? Maalin jira yaada kanarratti bakka yoo saffuu taate ilma dhiisna haa maalin jetteeti muramtee goonu? Muramtee kalaas dhiifna kalaas. Yallaa taphadhu ishee ajandaati jalaan balleessu. Hin beeku siraan sirbaan beeku wallah. Qara'u? Qara'u? Maal qaraata? Sirbuu eegan beekne qara'u? Quraana moo? Wal keessa nu jalaa taa'aa. Waltiriidha akkasii faalaa ta'a. Kalaas qabadhuuti biyya biraa ammoo gaafa sagantaa quraanaa qabdu see qaraa. Isa soddommaan buusee jira ammaaf muuziqaan beeku maalee ishee ajandaa fi jalaan kan yeroo ishee. Jirtaa nagaami? Gaafu? Akkam ree fayyaa keetii? Kaleessas naaf firtee turte mana keessa seenee ture. Yaadatu. Hedduu galatoomsiin jedha. Yeroo dheeraa ni hordofaa mana kan kee namni bare wanti mana kee hordofuuf yaada gaarii wantoota tokko waan sirraa baruuf malee osoo waan hin barbaachifne ta'e si hordofu namni. Okay, yaadni kee maalinni? Yaadni kiyya yoo yeroo qabaatte walaloo tokko hin qaba. Karaa sirbaatiin jechuudha. Maqaa keetiinis kan jiru jira. Yoo yeroo qabaatteef jedha. Inni biraa ammoo kasi gaafachuu barbaade. Mubaarakii Duubaay keessa istiidiyoon qaba. Ni qaba namni gariin naan jedhaa turaniif adda baafadha jedhetti. Tarii ati walitti dhiyaatta yoo qabaate jedheetti as ani Duubaay jira. Yoo istiidiyoo qabaate yaalii achitti hin geggeessa jedhee tureetti. Dandeetti aartii kan xinnoon qaba waan ta'eef. Gaafa dhumeessi ni qaba gaayis barreessaa fi warri hordoftoota mubaarakaa ta'an. Dubaayiin qabanaan jedhaa ture namni hagam dhugaa akka ta'u ammoo addaan hin baasne. Waan hin beeku hin qabu barreessa. Qabaatee dhiisa hin beeku. Akka bireessila walaloo yeroo qabaatte jechuun sirba kaleessa dammoo qursiin nyaanne jedhaa turte galgala malee jette. Wallisuuf nyaannu? Yoo sitti mijate ta'e malee. Wallis. Okay.
Inni walaloon garuu akka namni waraabban wantichi immoo ganaa hojjetamaa jira waan ta'eef jechuun ganaa yeedaloo fi walaloon boci isaa hojjetamaa jira waan ta'eef. Harargee buuf deema Awaashira dabree sabboontu sabboona uummata intala Harargee meexxinoo na tabsiisii maqaa kee na barsiisii jedha bitta jalqabni isaa. Makkishaa yaa madda jaalalaa jedha. Makkishaa yaa madda jaalalaa sila fi wallee maalolani. Wanyirra jiraadha anilee hubaddoon akkootu atilee akka waan maraata anta'ee siyyamuu falkaan lafa makku jaalalaa kee baay'ee wan jaalala. Dubbi nutamaanaa dhiigaan wal qabaanne gada dubbatuuf osoo araramne. Makkishaa yaa madda jaalalaa sila fi wallee maalolani. Kan yeroo jiraadha anilee hubaddoon akkootu atilee akka waan maraata anta'ee siyyamuu falkaan lafa makku jaalalaa kee baay'ee wan jaalala. Dubbi nutamaanaa dhiigaan wal qabaanne gada dubbatuuf osoo araramne. Akkas jedha walalichi kun hangami silaa ani maaliif akka ta'e beektaa sagaleen yeroo tokko tokko najee qaama tana dhukkubsaati jettee nan hin sodaadhe beektaa kaleessas. Galatoomii bareedaadha. Thank you so much. Galatoomii shukran. Akkana jedha bar. Makkishaati yanka bajeedhaan si farsa'anii humna barsiifte ana tabsiifte har'a fagaatinne ati. Humna barsiifte ana tabsiifte har'a fagaatinne ati. Yoo lalaan jiishee burtukaana baate kofaltuu ishee kuunshee hanga suurra baante yoo deemtuu komeeshee ejjanaa madaaltee qalleennee mudhiishee sabbataa magaatee ati naaf komamtee qabamtee anaafi jiruutu irratti anaaf ereegamtee galaanni keembadu yoo mana dabartee sabboontu Oromoo jiruu kun akkattee galaanni keembadu yoo mana dabartee jedha bara. Garuu akkan waraabamne wanti jedheefi ganaa hojjetamaa jira. Maakii ganaa hojjetamaa jira waan ta'eef wantichi kun yoo amma namni waraabee gadhiise immoo ni qisaasaa beektaa istiidiyoo irratti namoota tokko tokko dubbisee jira. I think leencoo faas dubbisee jira keessarra. Wallee dhabaas deemtaa? Leencoo faas keessarra. Wallee naa baasuuf moo?